Eetan kitaaba koo jalqabaa yoo rabbi na gargaare waa'ee haadhaan katabaa salaamataa naageessi urgooftuu dhihassabaa sheexaanni nu waswaasee duniyaan nu sossobaa eddeetti baanuu qabnu haqqiin haadha nu qaba adaraan dagatinaa kidmaasiitii gaggabaa yoo dhiqoo azal dhufe hundatu gaabbittafa haadha jedhu maqaadha waamichatti salphaadha nama hubatee ilaalee waa hin isii jabaadha hadarana dhagahaa haasaan koo dhugaadha ji'a sagal qulqulluu garaasitti nu baattee hennaaree hamliin taa'u waa hundarraa fagaattee minaan nyaattu sin bahaa foolii hundaa jibbite beela garaan waadamtee jismiin isitti ulfaatee taa'uun ka'uun jabaatee hirribnirraa fagaatee waan itti baatuun beektu guyyaa halkan yaaddaatee otuu akkana taatu ji'a salganuufitte baraa gaafa dhalootaa ciniin fuudhaan laalattee dheebuun itti jabaatee hunnoon jismiirra yaatee iyyitee wawwaattee qophaasii gurrifattee otuu haqilii qabduu maraatuudhas fakkaatte ilkaansii wajjiniintee ijjisiis hawaattaftee miishiddatal mashaqqaa eddee jirtus wallaatte dhaloota keenya irratti dhiinisii dhangalaate guyyattii gaafa sanaa deessuu meeqatu duute guyyattii gaafa sanaa deessuu meeqatu duute rabbi hadisu siidhaa badillee yoo qabaatte kaaliqu samaawaatiin bar quraanaan dubbate baay'isee nama dhibaa quraanatuu qaraate huquuqal waalidaynii maanaasaa otuu beeyte dhaloota kanaan booddee guddisatti darbite bacaqii boraafattee goolii nu jalaa hattee qomarra nu keeyyattee ushururuu nuun jette barcuma nu taasiftee harka isii lammaanii yoo garaan nu ciniine hiyyaafti imimmaanii laphee isiirra ciifnee harmasii keessaa hoonee galata akka kanaa hadha maaliif dagannee hennaa nyaattu hennaa dhugdu haadha kee maayuu waamne zamana si guddiftuu isiin takkaa sin ganne hattaa bineensa baddaa mujiizaadha argine wamin aayaatillaahi takkaa haatil mu'an quufne dubbii riskii taanaan hadha irraa fagaanne hayaataan otuu jirru kunoo hadha gaabbine yaa jarri biyyaa baane akkuma taanu taane hawaala akkan daganne jarri bira jirtanuu hadara akkan ifanne suuqii duniyaa faagiraa rabbi isinii kenne yoo isiin maaluu jette hadara akkan ifanne isma'u yaa ikhwaanii iyyaaka wa iyyaaka addunyaa wal aakiraa taata rijli ummika hennaa isiin si waamte dafiitii owwaadhukaa na'am yaa ummii jedhii marhabaa yaa labbayka أنت ومالك حق لأبيك برا زمن النبي أصحابه كجرا يا نبي الله جل سائس عن فلدر eenyuun caalaa jaalladhu waan kallaqa mirraa summa ummaka jedhan himan talaata marraa summa abuuka jedhan itti man arfaffaarraa yaa rabbi nu waffaqi kilmaasii dhugumaarraa sadaqa rasuulullah alfi marra umriin nu tubsiisii jiraannu wal agarraa higa mangistii rabbii hin cabsinaatii seeraa haqqii akkatti eeggannu quraanni nutti meeraa dastoorii hadhaaf qorii kan duniyaa faakiraa quraanni qawliin rabbii kunoo nu harka jiraa eega guddannee kaane inni siin laphee baattu yoo dhawaan nu rugute inni siin of abaartu yoo garaan nu beela'e hin jetti anaa nyaatu wallaahi ruu'inan koo fiidaa isii hataatu hattaa yoo ilmoon jibbe haatii ilaalteen quuftu adaraa yaa obbolaa eeggadhaa hin gaabbitu gaafa waraqaa fuute ofirratti qaraatu wa'aalii wamaalika waa tokko siin itaatu tokko lama jedheetu quraanni sittima إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا لهم كنا فسيلة الأمة فمنا جرى يا جر علماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.